Guyyaan tajaajiltummaa jedhamee kan moggaafame qaamni tokko Finfinnee fi kutaalee biyyattii garaagaraatti tajaajiltummaan kabajamaa jira. Biiroon lafaa Oromiyaa kenniinsa tajaajila irratti riifoormii gaggeessaa tureen fooyya'insi mul'achuu isaa beeksise. Odeeffannoo maddeen alaatiin ajajaan humna dafee dhaqqabaa Suudaan Jeneraal Hamdaan Dagaaloo humni isaanii hanga dhumaatti falmii akka taasisu dhaadatan. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya TV Afaan Oromoo irraa oduu yeroo kanaaf qabanneen isinitti himaa oduu waliin Antafarii Gammeeti nu hordofaa. Duudhaa Itoophiyaanotaa kan ta'e haqummaa fi qulqullummaan uummata tajaajiluun dagaaguu akka qabu ministeeronni garaagaraadha himanii jiru. Qaamni tokko guyyaa tajaajiltummaa sababeeffachuun mariin qaamolee hooggansaa fi hojjettoota hirmaachisee taa'amee jira. Maricha irratti ministeeronni garaagaraa hirmaatanii jiru. Ministeerri Turizimii Naasisee Caalii Itoophiyaanonni duudhaa keessummaa kabajaan keessummeessuu akkuma qabnu tajaajilamaas ulfinaan tajaajiluu qabnaa jedhanii jiru. Tajaajiltummaan haqummaa fi kabaja bu'uureffate rakkoolee hedduuf fala akka ta'e ibsanii jiru. Ministeerri Geejjibaa fi Loojistiksii Dr. Alamuu Simee haqummaan uummata tajaajiluun sammuufis boqonnaa ta'uu himanii jiru. Ministeerri Fayyaa Dr. Liyaa Taaddaseetis gama isaaniitiin tajaajiltoonni itti quufiinsa tajaajilamaa uumuuf hojjechuu akka qaban dhaamanii jiru. Komishinarri Komishinii Siivil Sarvisii Itoophiyaa Makuriyaa Hayilee dhaabbileen hojumaataa hojjettoota miira tajaajiltummaatiin uummata tajaajilan itti jajjabeessanii fi kanneen tajaajilummaa sirnaan hin tajaajille itti gaafataman diriirsuu akka qaban hubachiisanii jiru. Biiroon lafaa Oromiyaa kenniinsa tajaajilaa irratti rakkoolee kanaan dura mul'atan furuudhaaf riifoormii gaggeessee tureen fooyya'insi mul'achuu isaa beeksise. Kenniinsi tajaajilaa sadarkaa biirootti fooyya'insa qabaatus hanga magaalotaatti gadi bu'uu akka qabu tajaajilamtoonni gaafatanii jiru. Dhimma beektashooma dabalata qabdi. Akka biyya keenyaatti yeroo hedduu kenniinsa tajaajilaa waliin wal qabatee hanqinoota adda addaatu mul'ata. Keessaa iddoowwan bal'inaan tajaajilli kennamutti rakkinichi hammaataa dhufeera. Mootummaanis rakkoon kun uummata waliin garaa wal nu hanqisaa jiran yeroo yeroon komii gama kanaan ka'u furuuf fi hojimaatawwan garaagaraa diriirsaa tureera. Miira tajaajiltummaa akka hawaasaatti jiru dabaluun kanneen gaarii hojjetanii fi irraa baratamuu qabu jajjabeessu warreen ammoo tajaajilicha kana ta'e jedhanii duubatti hambisan irratti tarkaanfii fudhatamu irratti hubannoo laachuuf yaadame jala bultii bara haaraatti qaamni tokko guyyaa tajaajiltummaa jedhamee mogga'eera. Maariinis kana sababeeffachuun seektaroota gama kenniinsa tajaajilaatiin yeroo adda addaatti rakkoolee keessummeessaa turan keessaa tokko kan ta'e gara biiroo lafaa Oromiyaatti imalee jira. Biirichattis namoonni tajaajilaaf dhufan achitti argine tajaajilli kennamu maal fakkaataa jenneen. Nu waggaa keessatti yookaan ji'a lama keessatti yeroo tokko yookaan yeroo lama dhufuu dandeenya. Yeroo dhufnu ammoo waan gaarii achi waan biraa argaa hin jirru waan ammoo argine kana waan dhugaa jiru dubbachuun dhugaan saalan qabu dhugaan jirru ammoo fuula gaariidha akkamishatti nu tajaajilaa amma ganama sa'aatii 2-3 fodha akkatti as geenne amma sa'aatii 4 kana keessa fixannee baara jechuudha. Komiin kana dura ture lafarra nu jala harkifataa ture gaafa godina wanti tokko nu murtaa'ee gara Oromiyaatti dhufnu lafarra harkifannaan jira ture amma garuu haala gaariidhaan keessummeeffamaa jira jechuudha. Jijjiiramni sadarkaa biirootti jiru kun kan jajjabeeffamu ta'uu kan himan namoonni kunneen hojimaanni biirichaa hanga sadarkaa caasaa biirichaa magaalaatti jirutti diriiruu qabas jedhanii jiru. Garuu bakkee rakkoonni hojiin guddaan jirus hojii gara magaalaatti yoo gadi buune baay'ee ulfaata. Sanniin malee asirratti uumaa tokkoon argine. Garuu sadarkaa gara gadiitti abbaa dhimmaa deddeebisuun jira. Oduma raawwachuu danda'anii
lafa jala sababii nama jalaa dheeressaniif hojiitti galuu yeroo rakkannu jira. Hojjettoonni biiroo lafaa Oromiyaa komii kanaan dura kenniinsa tajaajilaa irratti biiroo isaan irratti kaa'aa ture fooyya'uu fi biirichis akkaataa simannaa iddoo teessuma hojjettoota to'achuu irratti fi teekinooloojiiwwan hojiirra oolchuun isaa fooyyee ta'uu kaasanii kanaan cinaattis garuu hojjettoonni biirichaa uummata tajaajiluu akka carraatti hubachuun jijjiirama amalaa fidaa akka jiran dubbatu. Amma danda'ameen tasgabbiidhaan simannee amma danda'ameen obsaan waan inni sarara barbaachisu akka guuttatu goonee akka eeggatutti tartiiba dhufeenis akka inni jedhu amma goonetti tartiiba dhufeenii keessummeessina jechuudha amma danda'ameen. Namni amma biiroo keenya yeroo baay'ee yeroo dhufu akka tajaajila argatutti itti dhaga'amu. Kanaafuu isa sana hambisuudhaaf ol kaaneeti simanneeti mee maal barbaadde kana yeroo jedhu kana guuttadhuuti kottume jenneeti fuula gaariidhaan tajaajiluu qabda. Tajaajiltummaan immoo ani akka carraattan fudhadha uummata koo tajaajiluudhaaf carraan argadde kana akka carraa gaariittan fudhadha. Management system jedhama. Tartiibaan abbaa dhimmaa tajaajiluu jechuudha. Akkaataa itti dhufeen iyyuu tajaajilamaa jechuudha. Siistama DMS saayinsiif teeknooloojii Oromiyaa waliin misoomsinee namni tokko tajaajila argachuudhaaf xalayaa qabatee yeroo dhufu siistama keessaa barbaadama malee mana galmee keessatti deemamee barbaadamu jechuudha. Namni sirriitti tajaajila sirrii kennaa jiraachuuf dhiisuusaa kaameraadhaanis ni hordofnaa jechuudha. Biiroon lafaa Oromiyaa komii kenniinsa tajaajilaan wal qabatu irratti furmaata fiduudhaa fi riifoormii gaggeessuu kan itti manu hoogganaa taanaan biirichaa obbo Salamuun Abbabee ammas caalatti tuufiinsaan hojiitti quufinsa tajaajilamaa irratti hojjetaa jirra jedhanii jiru. Haalota kanaan dura rakkoodha jedhamee biiroon kun itti abaaramaa ture san karaa adda ta'een jijjiirama fiduudhaaf hojiin calqabee hojii baay'ee abdii namaa kennuu fi bakka adda addaatti abbootiin dhimmaalleen ragaa ba'aa kan jiran ta'uu isaati. Akkasuma darbee ammallee itti fufiinsaan wanti eegalame san deemu irratti hanqinoonni darbanii yeroo supervizhiniidhaaf yeroo deeggarsaaf gadi bu'amu ogeessonni keenya biiroo irraa ka'an illee sadarkaa magaalaa sadarkaa godinaatti gadi bu'anii dhimmoonni hanqinni tokko kan obzarv godhan kan ilaalaman jira waan ta'eef isa achumatti fiidbaakii kennaa fi sadarkaa biirootti yommuu dhufee ilaalamus biiroo irraas iddootti gaaffiin akkasii calaqqisu hanqinoo akkasii calaqqisu kallattii sirreeffamaas tarkaanfii fudhachaa akeekkachiisas kennaa fi akkaataan itti kan tajaajilaan sadarkaa biiroo lafatti eegalame kun magaalaa fi godina hundatti gadi bu'u gochuudhaaf akkaataan itti deemaa ture kan jiru ta'uu isaati. Fooyya'insi tajaajilaa biirichaa fi tarkaanfiin sirreeffama fudhataa jiru gaarii ta'us ammas hojiin namoota tajaajila kennu irratti qaawwa uuman hojiin sirreessuu fi warreen tajaajila kennan irratti muuxannoo gaarii irraa baratamuu qaban jajjabeessu qajeelfama waraqaa irra taa'e irraa lafatti gadi buusuu isa barbaachisa. Egaa kabajamoo daawwattoota keenyaa dhimma kanarratti turtii kan taasisnu ta'a. Guyyaan irraa egaa guyyaa tajaajiltummaati qaamee 1/2015 as istuudiyootti immoo keessummaa affeerranneeti kan jirru. Keessummaan keenya hoogganaa itti aanaa biiroo paabliik sarvisii fi misooma qabeenya namaa Oromiyaati jechuudha. Daamxoo Gammachuu jedhamu baga nagaan dhuftan. Isinis baga nagaan eegdan. Hayyee mee akka waliigalaatti qaameen tokko guyyaa tajaajiltummaa jedhamuudhaan moggaafameeti kan jiru. Sosochiin akka waliigalaatti tajaajiltummaa kanaan ol qabatee taasifamaa jiru maal fakkaata asii akka? Egaa guyyaa kana irra jireessaan kabajaa kan jirru guyyaan kun guyyaa tokkoof qofa kan raawwatamus akka ta'u osoo hin taane waliigalaan guyyaan kun guyyaa hojjettoonni mootummaadha public servantiin hooggansas dabalatee qaamni tajaajila kennu kamuu guyyaa uummataaf waadaatti galu baratti aanuuf bara 2016 sochii cimaa taasifna jennee abdii guddaa kan itti qabnu bara kana waan ta'eef bara kana bara hawaasa keenya haaratti galfachiifnu jennee akkasitti akka waadaa gallu akka qophoofnu boqonnaa qophii keenya jennee fudhachuu dandeenya. Barri darbees immoo sochii cimaa keessa kan turree fi waa baay'ee fooyyessaa kan turre waan ta'eef hanqina bal'aas kan qabus akka ta'e immoo qorannoo garaagaraatiinis mirkanaa'aa waan dhufee fi gamaggama adda addaatiin saddabaa waan turee fi barri kun murteessaadha kan bara darbeefis kan bara dhufuufis jechuudha. Mee qaama tajaajila kennuuf hiikoo maalii qaba? Guyyaan akkasii kun addatti guyyaa tajaajiltummaatti jedhamee moggaafamuun isaa. Hiikni isaa guddaadha. Maaliif egaa akkuma beekamu qaamni tajaajila kennu kun qaama addaa tajaajilli kun filannoo biraan qabu. Qaamni tajaajila kana kennu hin jiru. Kanaaf wanni adda isa godhu minaalbaata tajaajilli dhaabbileen dhuunfaa kennanii filannoo qaba. Kuni garuu filannoo hin qabu jechuudha. Hawaasni keenya bakka dhaquu hin qabu jechuudha. Kanaaf fuudhaan asirra jiru kufaatiin isaa kufaatii biyyaa fida jechuudha. Kanaaf rakkoon tajaajila irra jiru rakkoo hawaasa waliigalaa fida kan jennu. Kanaaf waan ta'eef isa kanaaf gatii kennuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Kanaaf qaamni tajaajila kennu kuni ogummaadhaan kan tajaajila kana kennu waan ta'eef
keessattuu siivil sarvaantiin pabliik sarvaantiin kan isarraa eegamu ogummaa isaaf kenname ogummaa irratti hundaa'ee tajaajila akka kennu naamusa irratti hundaa'ee tajaajila qulqulluu akka kennu isarraa eegama waan ta'eef tajaajilli kuni qaama tajaajila kennu biratti ergama dabalataati jechuudha ergama dachaati jechuudha ofii qofa odoo hin taane biyyaaf iddootti hojjettu iddoo galataa waan ta'eef qixa kanaa wajjin kan walgitu tajaajila kennuun isarraa eegama jechuudha kanaaf guyyaan kun keessattuu pabliik sarviisiidhaaf pabliik sarvaantiidhaaf hawaasa tajaajiluu fi ergaa guddaa qaba jennee fudhachuu dandeenya jechuudha. Mee guyyaan kun addatti guyyaa namoonni tajaajila gaarii kennan kan itti jajjabeeffaman kan tajaajila gaarii hin kennamne immoo guyyaa itti qeeqamanidha kan jedhamu inni kun bifa hojumaata wal fakkaataa ta'een diriirfamee hanga gadiitti hojiirra akka ooluuf tattaaffiin taasifamaa jiru maal fakkaata? Akkuma biyyaatti egaa bara kana keessattuu guyyaan kun guyyaa tajaajilaa jedhamee mirkanaa'u yookaan immoo yaadamu qaamni tajaajila qaama lamatu jira. Qaamni tajaajila kennus kan itti galateeffamu qaamni tajaajila fudhatus akkasuma jechuudha. Kanaaf hojjetaan pabliik sarvaantiin hooggansi mana hojii isaatti maamila simatee galateeffatee kabaja olaanaadhaan akka gaggeessu akkasumas immoo pabliik sarvaantiin immoo aarsaa kaffalan yookaan immoo uummata keenyaaf immoo hojii guddaa hojjetan immoo kan itti galateeffataman akkasumas hanqina naamusa dhibaa'ummaadhaan immoo akkasuma immoo hir'ina kan agarsiisan immoo kan itti qeeqamanidha jechuudha. Kanaaf madaala isaa karaa eegen hundi karaa barsiisuu danda'uun guyyaan kun guyyaa addaati. Ka'umsa baratti aanutti jennee kan kaasnuuf kanaaf waan ta'eef guyyaan kun pabliik sarviisii hojjeteef kan itti galateeffamu kan immoo hanqina sila jennee sanatti agarsiise immoo qeeqallee kan itti keessummeessu ta'a. Yerootti aanu immoo qophiif kan isa taasisu ta'uusaa kaasuudhumaaf jechuudha. Amma tajaajilamtoonni yeroo tokko iddoo tajaajilaa seektaraalee mootummaa biiroolee mootummaa yoo itti deemanii hojjettoonni yeroo dhangalanii nu keessummeessan yaada jedhu yeroo dhiyeessan hin jira. Kana malees immoo walga'iin garaagaraa heddummachuun ni jira jechuudha. Isa kana hir'isuudhaan tajaajila hawaasaa saffisiisuudhaaf maaltu raawwatamuu qabu jettu? Egaa nuti amma isa kana dura keessattuu ce'umsaas xiqqoo rakkootu ture. Isa kana hojjetaa mootummaa keessattuu yeroo bahuuf galuun egaa waan xiqqaadha hojjetaa mootummaatiif jechuudha. Qaama hawaasa keenya ogummaadhaan tajaajilee rakkoo hawaasa keenyaa hiika hin qarqaara hin deeggara ergamni isaa jedhamee kennamee fi ogummaa guddaa qaba jedhamee eegamuu fi ogummaadhaan hawaasa tajaajila naamusaan hawaasa tajaajila jedhamee qaama eegamu biratti hir'inni akkasii yoo mul'atu nama dhukkubaa jechuudha. Kanaaf pabliik sarviisiin sadarkaan jiru guyyaa kanatti karaa wal fakkaataa ta'een waggaa guutus jechuudha naamusa olaanaadhaan ogummaa guddaadhaan hawaasa tajaajiluu qaba waan ta'eef kan isarraa eegamus kana. Kanaaf qixa kanaan immoo qophii goonee baratti aanu kana keessatti guyyaa tokkoof odoo hin taane waggaa guutuu kan waadaatti galluu fi rakkoo hawaasa keenyaa itti hiiknu akka ta'u kan qophaa'edha jechuudha. Egaa bara haaraan dhufaati kan jiru simachuudhaaf taana. Mee bara haaraa kanatti tajaajilummaa seektaraalee mootummaa naannoo Oromiyaa fooyyessuudhaaf maaltu hojjetamuu qaba? Maaltu immoo hojjetamaa jira? Egaa baratti aanu kana karaa lamaan deemaa jirra. Egaa tajaajilli mootummaa kun akkaataa jedhame sanaan karaa guutuu ta'een karaa ogummaa hojjetaa keenyaa mirkaneesseen akka kennamuu fi baratti aanu kana qophii gochaa jirra gama lamaan jechuudha. Gama tokkoon tajaajilli amma kennamaa jiru kun egaa tajaajilli kun baay'een isaa harkaan kennama. Deeggarsa teekinooloojii hin qabu akkuma beekamu jechuudha. Mootummaan immoo guddaadha mootummaan keessattuu naannoo keenyaa. Kanaaf isa kana hamma humni isaa danda'etti pabliik sarviisiin keenya simannaa irraa qabee jechuudha. Simannaa irraa qabee kabaja hawaasa namaaf malu hunda mooraa tajaajila mootummaa keessatti akka jiraatu goonee baratti aanu kana hawaasa keenya xiqqoo karaa morma wal qabachiiseen karaa addaatiin tajaajila kennuu nurra jiraata. Karaa biraatiin immoo inni lammaffaan immoo teekinooloojii keessattuu tajaajila kana harka namaa keessaa baasuudhaan deeggarsa teekinooloojii akka hin argatu gochuudhaan akkasumas hojmaataa fi gurmaa'insa isaas immoo ammayyeessinee baratti aanu kana keessatti riifoormiiwwan gurguddaa gaggeessinee ijaarsa jaarmiyaatiin deeggarree ceesisnee karaa aadaa ta'uun karaa iddoo hundatti immoo karaa wal fakkaataa ta'een amala pabliik sarviisii keenya amma inni qabu kana karaa jijjiiruun hin hojjenna jenneeti kan qabannee deemaa jiru jechuudha. Gaafilee gaggabaaboo oduu keenyaaf jedhu qabadhe xumuree jira. Dhumarratti mee yaada waliigalaa hoo qabaattan carraan isiniif kenna. Egaa yaadni waliigalaa egaa pabliik sarvaantii jechuun ergamni isaa inni guddaan yookaan tajaajilaan uummataa ergamni isaa inni guddaan hawaasa keenya qarqaaruudha. Tajaajiluun aara galfachiisuudha. Rakkoo hiikuudha jechuudha. Maaliif pabliik sarvaantiin dandeettii qaba jedhameeti. Hojimaata hin beeka, qajeelfama hin beeka, poolisii mootummaa hin beeka. Dandeettii kanaas hin qaba jedhamee waan ta'amuuf rakkoo uummataa hiikuudha jechuudha.
qarqaaruudha malee garagaltoota kanaa immoo tajaajila mootummaa dhimmoota miidhan dhimmoota ogummaa isaanii ogummaa public service kana gaafii keessa galchu. Akkasumas immoo argama isaa kana immoo maqaan taane akka itti kennisiisu tajaajila birriidha maallaqaan gurguramaa tajaajilli rakkoo akkasii qaba kan jedhu sun akka hafu gahee ogummaa isaanii bahuuti isaanirra jiraata jechuudha. Public servant irraayis darbee immoo tajaajilamaanis immoo karaa qaxxaamuraatiin tajaajila argachuuf yaaluu osoo hin taane kutaan hawaasaa akkas godhu waan jiruuf jechuudha. Kanaaf kana keessaa bahamee mooraa tajaajila mootummaa keessatti ifa fuulduratti tajaajila mootummaa argachuudhaaf yaaluun isaanirra jiraata. Kanaaf kanarra yoo darbe garuu bilbila bilisaa 93 bilbilanii rakkoo mudannoo mooraa tajaajila mootummaa isaanii keessatti isaan qunnamu kamuu karaa bilbilaa kanaan akka nuun ga'anii fi nullee deebisnee rakkoo kana immoo hiikuudhaaf iddoo itti gidduu seennu waan ta'eef uummanni keenyas kana beekee karaa kana akka hirmaatu waamicha dabarsuu barbaanna. Galatooma. Hayyee hoogganaa itti aanaa biiroo paabilik sarvisii fi misooma qabeenya namaa Oromiyaa Daamtoo Gammachuu as istuudiyoo keenyatti argamtanii yaada bal'aa nuuf kennitaniif hedduu galatooma ulfaadha. Isinis baay'ee galatooma. Guyyaan tajaajiltummaa qaameen tokko Finfinnee fi naannawa gara garaatti kabajamaa jira. Magaalaa Finfinneetti hooggantoota olaanoon mootummaa guyyicha sababeeffachuudhaan hojiiwwan tajaajilaa irratti hirmaatanii jiru. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanach Abeebee guyyaan tajaajiltummaa guyyaa miirri hawaasa tajaajilu jedhu hojjettoota keessatti uumamuudha jedhanii jiru. ሁሌ ደከመኝ ሰለቸኝ ሳትሉ ዝናብ ነው ቁር ነው ብርድ ነው ፀሐይ ነው ጨለማ ነው የሚለው አንዱም ሳያግታችሁ ስራችሁን ታከናውናላችሁ ህዝባችሁን ታገለግላላችሁ። Guyyaan tajaajilaa kun guyyaa waan dandeenyuun tajaajila hawaasa keenyaaf itti kenninudha. Kun ammoo itti fufiinsaan raawwachuu waan qabnudha. Isin warri damee geejjibaa kun yeroo mara dadhabee nuuf osoo hin jenne rooba qorra ho'aa fi dukkana osoo hin jedhin kana keessatti kanaan osoo hin daangeffamin hojii keessan raawwattu uummata keessan tajaajiltu oomisha fuutanii naannoo koo gara naannoo biraa geessitu hawaasa wal qunnamsiistu kanaaf galata guddaa qabdu. Hayyama konkolaachisummaa haala hin taane fudhattanii kan konkolaachistan ammoo kanneen biroo maqaa balleessaa jirtu. Naamusni isaanii badaa kanneen ta'an jiru. Lubbuu namaa baattanii deemuu keessan beekaa gochaa kanarraayis of qusadhaa. Tajaajila keessan jabeessaa. Seektaraaleen tajaajila geejjibaa kennan isin warra qormaatan osoo hin daangeffamne tajaajila kennitanidha kan jedhan immoo ministeera geejjibaa fi loojistiksii Alamuu Simeeti. እናንተ እህትማማቾችና ወንድማማችነትን የምታጠናክሩ isin garaagarummaa malee qaama tajaajila kennuudha. Kanaaf Itiyoophiyaan isin galateeffatti. Haala qilleensa fi nuffiidhaan osoo hin daangeffamne hirriiba dhabdanii tajaajila kennitu. Guyyaa tajaajiltummaa kanaan immoo maqaa ministeera geejjibaatiin isin galateeffachuun barbaada. Firaa fi aantee wal qunnamsiisuun akka garaa isaaniitti dharraa wal bahanii hawaasummaas akka cimsatan kan taasistan isin firiin keessan yoom himamee dhuma. Galatooma. Rakkoolee naamusaa fi namoota qaxxaamuraan gahumsa malee hayyama konkolaachisummaa baasanii fi baafatan bara 2016tti hordoffiin ni taasifama. Dhiibbaa jijjiirama qilleensaatiin ardii Afrikaa irra ga'u qolachuuf Afrikaanonni ejjennoo wal fakkaataa qabaachuu akka qaban Pireezidaant Saalawarq Zawdee hubachiisanii jiru. Walgahii dhimma jijjiirama qilleensaa sadarkaa Afrikaatti yeroo jalqabaatiif Keeniyaa Naayiroobiitti qophaa'e irratti Pireezidaant Saalawarq Zawdee ergaa isaanii dabarsanii jiru. Muktaar Abdallaatu guutuu oduu kana qindeesse. Walgahiin dhiibbaa jijjiirama qilleensaa qolachuu irratti xiyyeeffatee sadarkaa ardii Afrikaatti qopheessummaa Keeniyaan magaalaa muummee biyyattii Naayiroobiitti taa'amaa jira. Walgahii seena qabeessaa fi dhiibbaa itti fayyadama annisaan wal qabatee biyyoota Afrikaa irra ga'aa jiruuf fala kaa'uu irratti xiyyeeffate kanarratti barreessaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guutereez, Komishinara Komishinii Gamtaa Afrikaa Muusaa Faakii Mahamatii fi Pireezidantii Komishinii Gamtaa Awurooppaa Ursula Van der Leyen dabalatee gaggeessitoonni biyyoota Afrikaa fi ardiilee biroo hedduun argamu. Walgahicha irratti hirmaachuuf Naayiroobiitti kan argaman Pireezidantiin Federaalawaa Dimokiraatawaa Riippaabilika Itiyoophiyaa Saalawarq Zawdee ammatti dhimmi ajandaa jijjiirama qilleensaa Afrikaaf dhimma murteessaa ta'uu eeruun Itiyoophiyaan gama kanaan hojii bu'aa qabeessa hojjetaa jiraachuu himaniiru. Africa has tried its best.
dhimma kanarratti Afrikaan dhibbaarra gahu qolachuuf sagalee ishee dhageessisuuf carraaqxeetti kan yeroo jalqabaa miti. Ammas dhimmicharratti dammaqiinsi akka jiraatuuf dhimmamtootaa fi warreen rakkoo jijjiirama qilleensaan dhufu qolachuuf dhimmaman irratti sagalee tokkoon dubbachuu qabna. Itoophiyaan gama kanaan adda dureen hiriirteetti. Dhimmichaaf xiyyeeffannoo kennuunis hojiilee qabatamaa hedduu hojjechuun ejjennoo jabaa fi Afrikaas kan waloo ta'e qabatteetti. Ejjennoo waloo yeroo hedduu akka gamtaa Afrikaatti yeroo mara nu barbaachisa. Ammatti dhimmi jijjiirama qilleensaa ardii keenyaaf akkuma nageenyaa tasgabbii fi misoomaa ajandaa murteessaadha. Afrikaan ardii qabeenya uumamaan badhaate taatee lammiileen ishee garuu hiyyummaa hamaa keessa jiraniif dhimmi jijjiirama qilleensaa hojii agarsiisaaf qofa hojjetamu osoo hin taane qabatamaa ta'uu akka qabus dhaamaniiru. Cannot and should never be a talk show. Qorannoo fi bu'aalee qorannoo gahaa malee dhimma dhiibbaa jijjiirama qilleensaa irratti dhaabbilee garagaraan fedhii ardii Afrikaaf bakka bu'ummaa madaaluu kennuun baay'ee ulfaata. Rakkoo ardittiif fala waaraa kaa'uuf hojiin hojjetamu kamuu qorannoo fi ragaan kan deeggarame ta'uu qaba. Kanaafuu nu Afrikaanotni hojii investimentiin hojjannu mara keessatti dhimma dhiibbaa jijjiirama qilleensaa qolachuuf dursa kennee socho'uun qorannoo fi maxxansaalee damichaa sadarkaa idil addunyaa ragaan deeggaruun dhiibbaa gamasiin dhufu qolachuu qabna. Dhaabbilee qorannoo Afrikaa cimsuuf xiyyeeffannoo kennuun dhaabbilee dhimmicha irratti hojjetaniif akka madda odeeffannoo ta'an taasisuu qabna. To develop scientific publications to inform and guide global efforts to combat climate change. Hojii dhiibbaa jijjiirama qilleensaa qolachuuf taasifamu gama faayinaansiin jajjabeessuun galma damichaan kaa'ame milkeessuuf ammoo saayintistoota Afrikaa fi hawaasa idil addunyaa irraa hojii guddaatu eegamaa jedhan. Dhiibbaa jijjiirama qilleensaa Afrikaa mudataa jiruun Itoophiyaanis rakkoolee keessummeessuu kan eeran Pireezidaant Saalawarqi Zawudeen kana qolachuufis poolisii garaagaraa bocuun carraaqaa turuu himaniiru. Ethiopia has witnessed in the past decades, including the last consecutive years, persistent drought, flooding, locust invasion, where millions were. Itoophiyaan waggoota muraasa darbanii as qofatti dhiibbaa jijjiirama qilleensaa rakkoolee akka hongee, lolaa hamaa fi weerara awwaannisaa ishee mudatee imaammata garaagaraa bocuun dandeettii dandamannaa cimaa horachuu dandeesseetti. Dinagdee magariisaa jijjiirama qilleensaa dandamatu horachuun ammoo qaama utubaalee karoora misooma biyyaalessaa waggoottan 10 keessaa tokkodha. Building climate resilient green economy is one of the pillars of our 10-year national development plan. Dhiibbaa jijjiirama qilleensaa qolachuufis Itoophiyaan duula ashaaraa magariisaa waggoota 4 dura eegalteen hirmaannaa lammiileen biqiltuuwwan biiliyoona 25 ol dhaabamuun damichaan lammiilee 100,000 fi 80,000 oliif carraan hojii uumamuus Pireezidaant Saalawarqi Zawudee walga'icha irratti himaniiru. Gumiin dhaabbilee amantaa Itoophiyaa qaamee 3 hanga 5tti sagantaan kadhannaa fi qalbii jijjiirrachuu qophaa'uusaa beeksisee jira. Guyyoota kana keessatti dhiifama walii gochuu fi araarri kan itti raawwataman ta'u gumichi ibsa kenneen beeksisee jira. Ababaayyoo Kafanii. Gumiin dhaabbilee amantaa Itoophiyaa sagantaa kadhannaa fi qalbii jijjiirannaa sadarkaa biyyoolessaatti qaamee 3 hanga 5 turuu labseera. Gumichi sagantaa kana barri haaraa 2016 bara jibbi badee jaalala itti moo'ee nuufaa ta'uu dhaadannoo jedhuun ifoomseera. በሀገራችን ለዘመናት የተጠራቀመ biyya keenyatti raawwatamaa tureen miirri haloo ba'uu fi cubbuun keenyas kuufamee waan jiruuf akkasuma har'a irrattis badiin dhaloota taanutti ce'u raawwatamaa waan jiruuf baroottan dabran abbootii amantaa waan salphifneef waan ajjeefneef waan hiraarsineef dhaabbilee amantaa waan gubneef waan diigneef hordoftoota mana amantaa isaaniirraa waan buqqifneef wal eebbisuu dhiifnee waan wal abaarreef guyyaa ifaan rabbitti waan dugda garagalfanneef dachee tana waan dhiigaa fi cubbuun balleessineef walumaa galatti cubbuun keenya waan baay'ateef rabbi duratti kufnee
araara gaafachuu qabna. Kadhannaa fi qalbii jijjiirannaan keenya rabbi duratti fudhatama nuuf argatee rabbiin keenya lammiilee keenya laphee caban akka isaan boqatan gadda isaaniis akka irraanfatan akka nuuf taasisu yaadamee sagantaa qophaa'eedha. ለሕዝባችን ስብራት መጠገን ከውድቀቱ መነሻ ለሐዘኑም ማስረሻ እንዲሆን ታስቦ የተዘጋጀ ነው። ዳምሲ ኩኒ የሮ ሶማፍ ሰገዳ የሮ ቀልቢ ድዲረና የሮሞ ዋን ፉለ ዱረ ዱፉ አብዲዳኒ ያዳ cabaadhaani garuu gammachuudhaan immoo itti deebi'uun ta'u akka ta'u godhanii taasisanii murteessaniiru. Qalbii diddiirannaan irraanfachiisadha kan jedhe gomichi cubbuu fi daddarbaawwan barootaan darban biyyattitti raawwataman barichuma waliin irraanfannee bara haaraa isa gaariitti akka ceenuuf kadhannaa fi qalbii diddiirannaan labsame kun murteessa ta'uu ibseera. Haalumaa kanaan qaammee 3 guyyaa Jumaatti hordoftootni amantaa Islaamaa, qaammee 4 guyyaa Sanbata xiqqaatti hordoftootni mana amantaa Adventistii, qaammee 5 guyyaa Sanbata guddaatti hordoftootni mana amantaa Ortodoks Tawaahidoo, hordoftootni mana amantaa Kaatolikii, hordoftootni warra Wangeelaa akkataadhuma mana amantaa isaaniitiin qajeelfama waloo gumeen dhaabbilee amantaa dabarsee kana waaree dura akka hojiirra oolchaniif gaafatamaniiru. Isas nu barsiisa. Yooni cubbuu keenya yakka keenya irra daddarba keenya waan walitti balleessine waliif dhiifne Waaqayyos immoo nuuf dhiisa. Kanaaf biyya kanatti akka araaramu uummata kanatti akka araaramu Waaqayyoon kadhanna inni duraa isa kana. Bara dhufu kana immoo Waaqayyoo bara gaarii, bara eebbifama, bara tasgabbiidhaan guute, bara nagaa, bara dhaggeeffachuudhaan rakkina qabnu hiikkachuudhaaf itti kakaanu kan inni ta'u Waaqayyoon kadhachuudha. Waggaa bara dhufu kanaa bara eebbifamaa Waaqayyo hunduma keenyaaf haa godhu. Qaammee 5 guyyaa Sanbata guddaa waaree booda immoo dirree michoomatti amantaa mararraa hordoftoonni 2000 bakka argamanitti sagantaan kadhannaa fi qalbii diddiirannaa kun waloon kan adeemsifamuu fi gama miidiyaa EBC'n kallattiin kan tamsa'u ta'uunis ibsameera. Kaayyoo gurguddoon sagantaa kadhannaa fi qalbii diddiirannaa kanaas badii dhalootni darbe raawwate akkasuma kan dhalootni kun walirratti raawwachaa jiru dhiifama waliif taasifnee bira darbuuf jedhameera. Badii fi cubbuu raawwachaa jirruunis ulfina rabbiis hir'isnee jirra waan ta'eef rabbis dhiifama akka nuuf taasisuufis jedhameera. Kadhannaa fi qalbii diddiirannaan taasifamuu kun rakkooleen madda walitti bu'iinsaa ta'anii biyyattii rakkisaa jiran xiqqaachaa akka adeeman waan taasisuuf akkasuma hawaasa waan darbe waliif dhiisu kan nagaaf jaalalaaf mo'amee waan uumuuf haqa yeroo ce'umsaa fi marii biyyoolessaa hunda galeessaa akka biyyaatti gaggeeffamuuf jiruufis galtee ta'a jedhamee akka eegamus himameera. Bara 2016tti nageenya magaalaa Shaggar caalatti mirkaneessuuf gurmaa'insa hawaasaa wajjin kan hojjetamu ta'uu hooggansi nageenyaa bulchiinsa magaalaa Shaggar beeksisee jira. Poolisiin magaalattiis caaseffama isaa hanga gandaatti diriirsuun nageenyummaa magaalaa Shaggar caalatti cimsuuf hojjetaa jiraachuu beeksisee jira. Taaddasa Tarrafaa dabalata qaba. Bulchiinsi magaalaa Shaggar erga hundaa'ee hojii olaantummaa seeraa kabachiisuu kallattii garaagaraatiin fudhataa tureera. Hundeeffama magaalaa Shaggar hordofees qaamoleen garaagaraa kaayyoo magaalichi hundaa'eef akka galma hin geenyeef sochii garaagaraa taasisaa turanii jiru. Uummanni magaalichaas caasaa nageenyaa waliin ta'uun magaalaa isaa bifa barbaaduun ijaarrachaa nageenya isaa kabachiisachaa akka jiru hoogganaan waajjira bulchiinsaaf nageenya magaalaa Shaggar obbo Leenjisaa Jootee fi itti gaafatamaan qajeelcha olaanaa poolisii magaalaa Shaggar koomishinarri ittaanaa Darajjee Mul'ataa himanii jiru. Akka waliigalaatti Shaggar kana karaatti hammisuudhaaf yookaan waan yaadame sanaaf akka galma hin geenye sochiin keessaas sochiin alaas taasifamaa ture. Even miidiyaa biyya alaatiin nuu tasgabboofne akkan hojjenne sochiin gaggeeffamaa ture. Bajenni bajjetame tu hojiin hojjetamaa ture. Even paarlaamaa keessatti sochiin akka ijaarsa seeraan alaa wal qabatee tarkaanfiin fudhatamne hojiin siyaasaa nurratti hojjetamaa ture salphaa miti. Kan ammoo uummata magaalaa Shaggarii fi uummata Oromoo bakka adda addaa jiran hooggansa keenya naannoo Oromiyaa sadarkaan jiru wajjin taane karaa qindoomina qabuun tarkaanfii fudhachaa turre. Ammas tarkaanfiin kun itti fufa jechuudha. Hojiin seeraan alummaa sirreessuu hin calqabame malee hin xumuramne ammallee itti fufa. Shaggar dhalachuu isaatii fi qaamni adda addaa maaliif jedheeti
gaafii adda addaa yaada adda addaa akka hin ijaaramne akka hin hundoofne akka jeeqamuuf aggaammii gurguddaatu raawwatameera. Garuu immoo uummanni magaala Shaggar hundaa isaatiif fedhii isaa waan ta'eef xiiqidhaan qaama nageenya kana waliin dhaabbateeti aggaammii kana karaa adda addaatiin yeroo dhufu qolachuudhaan Shaggar of danda'uuf dhaabbatee nageenya isaa akka mirkanaa'u gochuu irratti gumaachi uummanni as keessatti godhe dargaggoon as keessatti godhan jaarsonni biyya abbootiin gadaa dubartoonni gumaachi isaan godhan guddaadha. Malee kanaan hin geenyu ture. Nageenyi tokko kan mirkanaa'uu danda'u qaama nageenya kumaatamaan isin hirmaachiftee nageenyi dhufuu hin danda'u. Uummanni kan kootii jedheetii yoo fudhate qofaadha nageenya fiduu kan dandeessu. Bara 2016 nageenya magaalaa Shaggar daran cimsuudhaaf qaamoleen nageenyaa uummata waliin caalatti kan hojjetan ta'uu hoogganaan waajjira bulchiinsaaf nageenyaa magaalaa Shaggar Leenjisaa Jootee fi itti gaafatamaan qajeelcha olaanaa poolisii magaalaa Shaggar Komishinar Ittaanaa Darajjee Mul'ataa himanii jiru. Caasaan nageenyaa istirooнгii ta'e, caasaan nageenyaa konkiriit ta'e ijaaramee nageenya uummata kana yaaddoo uummata kana hambisuu danda'uu qaba. Uummata kana ijaaruu danda'uu qaba. Uummanni uf eeguu danda'uu qaba. Fuula haaraa diina socho'aa jiru uummata karaa malleetti oofu isa kana uummanni saaxilee caasa nageenya naannoo isaa jirutti eeruu kennuu danda'uu qaba. Kana bal'inaan hojjechaa turree jirra. Bara 2016 hojiin keenya tokkoffaan karoora xiiqii keessa galee jiru tokko lama jennee tarreessinee keenya jirra. Achirrattis walii gallee jirra. Irratti wal amannee jirra. Waan waliin hojjennu, waan akka dhuunfaatti hojjennu, waan akka aanaatti hojjetamu, waan akka qaxanaatti hojjetamu adda bahee haala qabatamaa naannoo isaaniitiin irratti walii galamee jira. Sabaaf jedhame sabni kun bara dheeraa miidhamee cuucameeti kanaan geenye. Isa kana immoo duubatti deebisuudhaaf waa baay'eetu shaakalama, waa baay'eetu yaalama. Isa immoo cabsuudhaaf wareegamuudhaaf qophii ta'uu keenya wanti agarsiisu raayyaan ittisa biyya keenya kan adda addaatiin wareegamaa jira. Stiil kana keessa jira. Poolisiin keenya kanuma, milishaanis sanuma jechuudha. Inni kun biyya hambisuudhaaf, uummata hambisuudhaaf, seenaa tokko kaa'uudhaaf. Bara 2016 uummanni Oromoo kallattii hundaanis mirga kanaan dura sababa qaamolee garaagaraatiin dabarsee kennaa ture dhiisee tokkummaa isaa eeggatee wallaggeettiidhaan mirga isaa guutuu kabachiifachuuf hojjechuu akka qabus dhaamameera. Magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Buraayyuutti tajaajilli lammummaa damee barnootaan eegalame cimee itti fufuu akka qabu abbootiin qabeenyaa manneen barnoota dhuunfaa fi hawaasni eeranii jiru. Tajaajilli lammummaa akka kutaa magaalattiitti birrii miiliyoona 35 oliin hojjetamu waajjirri barnootaa bulchiinsa magaalattii beeksisee jira. Muktaar Abdallaa dabalata qaba. Seenaa Darajjee magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Buraayyuu kan jiraattu yoo ta'u barnoota ishee garuu magaalaa Finfinneetti deddeebi'uun hordofti. Sababni isaa immoo kutaa magaalaa Buraayyuutti barnoota idileen duraarraa eegaluun haga sadarkaa lammaffaatti manneen barnootaa mootummaa gahaa ta'e dhibuudha. Seenaa qofa osoo hin taane daa'imman sababa kanaan magaalaa Buraayyuurraa gara Finfinneetti marmaaruuf dirqaman hedduudha. Beetalin baradhaa erga as mana barumsaa gaafa ijaaramu erga xumuramee booddee as barachuu danda'uu jalqabu baradhuu nan danda'ama. Fuulduratti manneen barnootaa sadarkaa idileen duraarraa haga sadarkaa lammaffaa jiranii fi ulaagaa guuttatan ijaaruuf hojiin mootummaarraa eegamu akkuma jirutti ta'ee kutaa magaalaa Burraayyuutti tajaajila lammummaan abbootiin qabeenyaa damee barnootaa irratti bobba'an hojiin jalqaban rakkinichaaf falataa jedhamee abdatama. Yaada waajjira barnootaarraa maddeen yeroo jalqabaatiif bara kanaaf mana barumsaa tokko haa ijaarru jechuudhaan qabameetu. Akka karooraatti waajjirri barnootaa normaalii kanaa oli kan inni karoorsee ammaaf garuu manneen barnootaa dhuunfaa kutaa magaalaa Buraayyuu keessa jiran mana barumsaa tokko haa gumaachanii asirraa haa jalqabnu waan jedhutu ka'ee seektarri barnootaa tokkuma beeki. Akkasumatti seektaroonni garaagaraa osoo mana barumsaa dhaabbata barnootaa dhalootaaf hafu kan ijaaramu ta'ee manneen barnootaa hedduu gurmeessanii ijaaruun hin danda'amaa jechuudha. So bara kanaaf akka ka'umsaatti baay'ee gaariidha.
ለቀጣይ ደግሞ ከዚህ የበለጠ የምንሰራበት ሁኔታዎች ከተመቸ kana ol hojjechuu fi haalonni yoo mijatan sababni nuyi hin hojjenneef hin jiru manneen barnootaa dhuunfaa fi shoorri irraa eegamu kanaan dhaabbate jechuu miti fuulduratti ammoo hundi keenya kana ol hojjechuu qabna akka ka'umsaatti garuu gaariidha fuulduratti kana ol ni hojjenna jedheen yaada ግል ትምህርት ቤቶች manneen barnoota dhuunfaa ofiin hojjetanii galii argataniin cinaatti kanarra kan darbe hawaasa keessa jiraatan keessatti shoora isaanii bahachuu qabu amantaa jedhu qabna kanaafuu hawaasa keessa jiraannuu fi naannoo jiraannutti bu'aa gaarii buusuu qabna jennee waan yaannee fi marii waloo biiroo barnootaa waliin qabnuun walii gallee kana hojjechuu dandeenyee jirra ጋራ መግባባት ላይ ደርሰን ይሄን ለመስራት ችለናል kanaan dura waajjira barnootaa irraa wanti nu mudatu deeggarsa akkasii godhaa jedhaniitu wantoota adda addaa amma garuu deeggarsa barnootaa irratti kottaa nu jedhan kanaaf waamichi kunis nutti tola wanti gama dhaloota irratti hojjettu barnoota irratti hojjettu immoo waa lama tokko lammii of danda'ee biyya kana sochoosee bor fuuldura tarkaanfachiisu argatta inni lammaffaan immoo seenaa hin haqamnetu galma kanaaf baay'ee murteessaadha abbootiin qabeenyaa kutaa biyyattii keessa jiran dhimma kanarratti xiyyeeffannaa kennan keessumaa ogeessi barnootaan manneen barnootaa bananii hojii baruu barsiisuu jiran dhimma kanatti xiyyeeffannaa addaa kennanii akka hojjetan hojiin tajaajila lammummaan magaalaa Burraayyuutti eegalame gahaa ta'uu baatus jalqabbii gaariidha kan jedhan hawaasni naannichaa kun ammoo daa'imman sababoota garagaraan imala dheeraa deemanii barachuu hin dandeenyeef carraadha jedhu kana malees rakkoo qulqullina barnootaa furuufis kan tumsu ta'uu himaniiru. Hirmaannaan abbootii qabeenyaa bakka guddaa qaba jechuudha. maaliif waan kana amma abbootiin qabeenyaa fedhii argatanii fedhii godhatanii ijoolleen haadha abbaa hin qabne barnoota bira gahuu hin dandeenye bira gahuu qabu jedhanii kiisii isaaniirraa hir'isanii lammii isaaniitiif aantummaa lammii isaanii agarsiisuu isaanii waan guddaadha jechuudha. Manni barumsaa kun ittuma fufee akka mootummaattis sirriitti ilaalamee yoo ijaarame qulqullina barnootaa amma manneen barnootaa mootummaa keessa kan jiru qulqullina barnootaadha malee dhuunfaadhaan irratti garaagarummaa hin qabu. Sababiin isaatiiyyuu amma qulqullina barnootaa irratti kan hojjetaa jirru amma Buraayyuu sadarkaa tokkoffaa kana keessatti baay'ee qulqullina barnootaa sirriitti modeela godhuudhaaf kan kaane waan ta'eef asii manni barumsaa kun immoo gaafa calqabamee sirriitti ijoolleen keenyatti baratte gara sana gaafa dhufu gaariidha kan jedhu sanadha. Barnootaan akka kutaa magaalaa Buraayyuutti bara kana hojiin birrii miiliyoona 35 olitti tilmaamamu hojjetamuu itti gaafatamaan waajjira barnootaa kutaa magaalatti himaniiru. Bu'aa argamerraa ka'uunis fuulduratti damichaan caalaatti hojjechuuf karoorfachuu seeraniiru. Hojiin hanga ammaa hojjetame gaarii ta'us ammas humna magaalli qabu giddu galeessa godhannee yoo ilaallu wantoonni hedduun hojjetamuu akka danda'u ilaalaa jirra. Kanaa ol hojjechuus hin dandeenye kallattiidhaan hojiitti galleerra jechuudha. Hundaa ol amma nurraa kan eegamu maalinni hawaasa manneen barnootaa amananii akka isaan fudhatan gochuudha. Manneen barnootaa bu'uura boruu hirmaannaa hawaasaan ijaaramaa jiran kunis onkoloolessa xumuramuun sadaasa tajaajila akka kennaniif hojjetamaa jiraachuu itti gaafatamichi himaniiru. Oduun daawwachaa jirtan TV Afaan Oromoo irraa isin bira gahaa jira. Kabajamoo daawwattoota keenya ammoo odeeffannoo maddeen alaatti ceena. Ajajaan humna dafee dhaqqabaa Suudaan Jeneraal Hamdan Dagaaloo humni isaanii hanga dhumaatti falmii akka taasisu dubbatanii jiru. Waraanni humna waraanaa Suudaanii fi humna dafee dhaqqabaa biyya